Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtaniif haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu qulqulloonni ijoollee Waaqayyoo maatiin Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkii akkam jirtu fayyaa keessanii naguma. Ulfinni guddaan galanni Waaqayyoof haa baay'atu. Ani bakka hin jirutti haalan keessa jiru hundumaa keessatti na bira wanti hundumtuu nagaadha. Kiristoos nagaa keenya. Akkuma kanaan dura qo'annaa mul'ata Yohaannis wajjin hin jalqabne har'a ammoo ergaa waldaa tiyaatiraa isin qabadhee dhufeetan jira. Warri Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan taa'ila kana keessatti akkana gargaartan yaada keessanis saanduqa jalaa akkanaa keessan hiriyoota keessaniifis immoo sheer gochuudhaan akka isaan sabiskiraayib godhan akkanaa jabeessitan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha. Barnoota keenya waliin itti fufna. Egaa seenduubee tiyaatiraa yoo ilaalle tiyaatira jechuun aarsaa itti fufinsa qabu jechaadha. Sababa akkana jedhameef qabaa kun kan wal simu nagaa magaalota eeguudhaaf magaalattiin bakka buufata waraanaa akka taatuuf kan bu'uureffamte naannoo bara 311 hanga 280 dhaloota Kiristoos dura yoo ta'u buufata kana keessa loltoota magaalaa Phergamoon eeganitu jira waan ta'eef loltoonni biroo yeroo hunda magaalaa kana diigu jechaadha. Garuu magaalaan kun immoo erga diigamtee deebisanii ijaaruun aarsaa walirraa hin cinneen waldaan kun biyyi kun kaffaltii aarsaa walirraa hin cinne. Kanaaf tiyaatira jechuun aarsaa walirraa hin cinne yookaan aarsaa walitti fufiinsa qabu. Kanaaf waldaa kana magaalaa ishee kana akkaataa kanaan kan hubannu yoo ta'u waldaalee suphee dhooftuu gogaa duuguu uffata hodhaa hojii halluu quncee talbaa suufii oomishan sibiila diimaa tumuu daldala garbaa finyoo fo'oo fi kan kana fakkaatan hojii biyya kana keessatti baay'ee beekamaa turee fi namoonni gurmaa'uudhaan irratti bobba'anii hojjetanidha. Waan ilma ajaa'ibmoo tokkoon waldoota hojii kanaaf gurmaa'anii waaqolii tolfamaa mataa isaanii danda'e qabu jechuudha. Egaa hojiin kun gurmiidhaan waan hojjetamuuf afaan har'aatiin himaataadhaan waan gurmaa'anii hojjetaniif amantootaaf baay'ee rakkisaa fi baay'ee ulfaataa ture jechaadha. Akkaataan hundeeffama waldaa tiyaatiraa immoo daldala wajjiniin kan wal qabatudha. Egaa biyyi kun biyyoota daldala qaban keessaa yookaan immoo oomisha garaagaraa qaban keessaa akkuma asitti ilaallee suphee gogaa duuguu uffata hodhaa keessumaa uffata suufii quncee talbaa irraa hojjetame kan jedhaman kanaan waan beekamaniif waldaan biyya kana keessatti kan dhaabbate hojii daldalaa wajjiniin kan wal qabatedha jechaadha. Namoonni tiyaatiraa uffata diimaa gurguruuf gabaa fagoo biyyoota kan biraallee deemaa waan turaniif isaan keessaa dubartiin Liidiyaa jedhamtu uffata diimaa kana gurguruudhaaf tiyaatira irraa gara Filiippiis yookaan immoo Maqidooniyaa dhufte jechaadha. Egaa yeroo sanatti Phaawulos ergamaan Phaawulos wangeelaa achitti osoo lallabaa jiru Waaqayyo laphee Liidiyaa kana banee Gooftatti amanteedha macaafni. Ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 12 argachuu dandeessu. Egaa dubartiin kun Waaqayyo laphee ishee banee waan jedhuuf laphee ishee erga banamee Kiristoosin amanattee Kiristoosin immoo erga amanattee gara biyya isheetti deebitee
tiyaatira keessatti sababii jalqabamu waldaa kiristaanaa taate jechaadha. Waldaa kiristaanaa tiyaatiraa jechaadha. Kanaaf waldaan kun jalqaba kan ishiin hundeeffamte manuma obboleettii Liidiyaa jedhamtu kanaatti jechuudha. Waldaan kun State Church jedhamtee beekamti yookaan immoo waldaa mootummaa jedhamteeti kan ishiin beekamtu. Amala waldaa bara 606 irraa kaasee amma aareffamaatti yookaan immoo 1517tti kan ibsamtu kan beekamtu amala kana qabdi jechuudha. Waldaan kuni egaa Yesuus Kiristoos immoo akka mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko irratti dubbifne kun mul'ata Yesuus Kiristoos jedhamee waan barreeffameef Yesuus Kiristoos waldaa kanatti yeroo ofii ibsu maal jedhaani ilma Waaqayyoo isa akka barbada abiddaa qabu isa miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuu ta'eeti jedha. Egaa kun waaqa tolfamaa biyya san keessa jiru Apooloo kan jedhamu wajjiniin akka isaanii galutti isaan isa sodaatu waan ta'eef miilli isaa akka sibiila diimaati boolla keessatti baqfamuun immoo hojii sibiilatti illee yeroo waan beekamaniif akkaataa isaanii galu kanaan eenyummaa isaa isaanitti of ibsee jechaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ciminni Waaqayyo waldaa kana gubbaatti argee cimina ishee kaase maa'inni akkana jedha. Boqonnaa 2:19 mul'ata Yohaannis ergichaan hojii kee beeka. Ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaan gargaaruudhaaf kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kanaa immoo isa duraa irra caaluu isaas beekaa jedha. Kana keessa qabxiiwwan Waaqayyo waldaa kana ittiin jedhe tokkoffaan jaalala qabdi. Faallaa waldaa Efesoon jechaadha. Akkuma kanaan dura isin jedhe waldaan Efesoon waan irraa kufte yaadadhu jedheen jaala garaa keetti geeddaradhu jedheen. Waan irraa kufte yaadadhu jechuun waan akka ol ka'aa hayimaawunteenii wayiitirraa fall down taate gadi kufte jechaadha. Sun immoo jaalala Waaqayyo isa ol ka'aa isa guddaarraa waan kufteef Efesooniin kanatti yaada garaa kee geeddaradhu hojii keessa duraatti deebi'i yoo jedhuun waldaa tiyaatiraatiin immoo jaalala cimaa qabdaa jedheen. Waldoota torban keessaa jaalala qabaachuudhaan kan jajamtillee waldaa kana jechaadha. Inni kan biraa amantii cimtuu qabdi waldaan kun. Amantii kee jedhaan jechaadha Waaqayyo inni laphee namaa argu. Inni kan biraa immoo nama gargaaruudhaaf baay'ee of kennituudha waldaan kuni. Deebi'ee obsa qabdi. Karaa biraa immoo hojiin isheen gara booda kanaa hojjechaa jirtu isa duraatirrayyuu akka caalee arge Waaqayyo. Egaa agartee Waaqayyo gooftaan hojii namaa gaafa madaalu isa gaarummaa kanaan dura hojjechaa turre caala inni kana booda hojjennu caalee yoo argame Waaqayyo gatii keenya hin balleessu qabaatuma deema. Garuu hojiin keenya inni kanaan dura hamminni keenya inni kanaan dura ergaa Waaqayyo fuulduratti mul'atee hamminni nuti kana booda goonus akkasumatti Waaqayyo fuulduratti mul'ate jechaadha. Gaarummaan keenyas akkuma kanatti mul'ata jechaadha. Kanaafiyyuu faallaa waldaa Efesoon jaalalaan jajamte yoo taatu waldoota torban keessaallee waldaa jaalala qabdi jedhamtee kaa'amte maqaan ishee duraati jechaadha. Qeeqni waldaa kana gubbaatti dhiyaatillee jira. Waaqayyo waldaa kana maaliidhaan qeeqe maal jedheen hojjenne dubartii barsiisa sobaa barsiiftu kan Izaabel jedhamuun beekamtuu fi kiristaanota irraan dhiibbaa hamaa ga'aa turte cal jettee ilaalteedhaan. Maaliif hin cal jettee ilaalte? Jaalala qabdaa, obsa qabdaa, amantii qabdaa. Nama gargaaruudhaaf baay'ee onnattaa hojiin keenya gara booda kana ammoo baay'ee cimaadha. Garuu waan tokko sirratti argadheeraa dubartii Izaabel sana cal jettee ilaalte. Maaliif cal jettee ilaalte? Yeroo ishiin barumsa dogoggoraa barsiiftu, yeroo ishiin amantoota karaarraa kaachiftu, yeroo ishiin amantoota yaada hin taane keessa galchitee yaada Waaqayyo duukaa deebiftu cal jettee ilaalte jedhaan jechaadha. Maanni barsiifni dubartii kanaa Mootota duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 31-34 keessatti barsiifni dubartii Izaabel jedhamtu kanaa maal akka ta'e sirriitti kaa'amee jira jechaadha. Maal barsiifti? Tokkoffaan jireenya gaala mootummaa barsiifti. Spiritual adultery barsiifti dubartiin kun. Jireenya gaala mootummaa abbaan barbaade fuudhee yoo hiike yoo ijje yoo waan barbaade godhe homaa rakkina hin qabu jettee jireenya gaala mootummaa namoota barsiisaa turte jechaadha. Inni kan biraa qalma Waaqayyoo tolfamuuf dhiyaate namoota wallaalchisuudhaan yookaan immoo otoo isaan hin beekne xuraa'ummaa kana nyaata xuraa'ee kana nama nyaachisaa turte jechaadha dubartiin kun. Inni biraa siidawwanii fi qulqullootaaf sagaduun barbaachisaa akka ta'etti barsiisaa turte. Waaqeffachuun siidawwan garaagaraa waaqeffachuun qulqulloota waaqeffachuun barbaachisaadha jettee waaqeffannaa silaa Waaqayyoof malu siidadhaa fi qulqulloota kan biraatiif akka oolu taasiste baay'ee waaqeffannaa Waaqayyootti buute jechuudha.
Inni biraa cubbuu hamaa shaakalsiisuu fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, kun immoo hamminni waldaa sana keessatti jalqabamuu isaati. Egaa waldaan kun kana cal jettee ilaalte. Cal jettee ilaalte. Amma jabina keenya qofa kaaseen dhiisu Waaqayyo. Dadhabbina keenya sin kaasa. Waldaan kun jabinni ishii jaalala qabdi, obsa qabdi, amantii qabdi. Hojii isheen gara boodaa isa kaleessa caalaa deeme malee badaan dhufne. Haa ta'u malee Waaqayyo maal jedheen maaliif dhiifte dubartii akkanaa kanaa? Maaliif qusattee? Kanan sirratti argadhee ittiin jedhe jechuudha. Gochi hamaan dubartii kana mootota sadarkaa boqonnaa 20 lakkoofsa 25 gubbaatti akka arginu abbaa manaa ishee waaqa abboota isaa dhiisee akka inni waaqa tolfamaa Ba'aaliif akka inni sagadu goote. Mana ishee waaqa waaqeffachuu dhorkite yookaan immoo waaqeffannaa mana ishee keessa jiru gara waaqeffannaa waaqa Ba'aalitti deebiftee jechaadha. Abbaa manaa ishee gooftaa agarsiistee jechaadha. Mana ishee waaqayyoon gargar baaftee jechaadha. Inni kan biraa raajota waaqayyoo baay'ee ajjeefte ka beektu kana akka ishee raajota waaqayyoo fixaa turte. Waan isin dhibu immoo raabota illee kana jeejjisiisi dubartii kana qabeenya abbaa isaa irratti dhaala abbaa isaa irratti akka inni du'u kan godhe dubartii kana jechaadha. Egaa waldaan tiyaatiraa kana cal jettee ilaalte. Raajotaaf kan hin tolle kana qabeenya namaatiif jettee nama kan ajjeeftu kana waaqeffannaa waaqaa fuutee siidaadhaaf kan kennitu kana barsiisa gaala mootummaa kan barsiiftu kana waldaan tiyaatiraa kun nama waldaa ishee keessa jiru kana yeroo kana godhan kana cal jettee ilaalte jechaadha. Kanan sirratti argadhee Waaqayyo. Egaa adda baase Waaqayyo waldaa kanaaf dubartii kana adda baaseera. Maal jedhee kallattii Waaqayyo Ezaabeliif kaa'ee fi kallattii Waaqayyo waldaadhaaf kaa'ee adda adda. Yeroon kana jedhu Ezaabeliin maal jedhee Waaqayyo yeroo yaada garaa geeddarannaa kennuu fi akkan qabu Waaqayyo gooftaan erga yeroo yaada garaa geeddarannaa erga kenneef hin booda isheen garuu yeroo yaada garannaa isheedhaa kenname kanatti hin fayyadamne. Argitanii Waaqayyo gaafa balleessaa keenya nurratti argu balleessaa keenya sanaaf yeroo nuu kenna malee tokkumaan tarkaanfii hamaa tarkaanfii badaa nurratti hin fudhatu. Garuu yeroo nuu kenna. Akka nuti yaada garaa keenya geeddarannu akka nuti waan hamaa kaleessaa sana dhiifnee gara waan gaariitti deebinu. Siifuu anaafuu namni na dhaggeeffachaa jirtu kuni Waaqayyo gooftaan yeroo yaada garaa geeddarannaa nuu kenne. Maalirra jirta maalirra hin jira. Kanaafuu yeroo yaada garaa geeddarannaa kennamuufillee dubartiin kun yeroo kanatti fayyadamtee yaada garaa ishee geeddarachuu hin dandeenye. Yeroo nuuf kennametti fayyadamnee yaada garaa keenyaa geeddarannu yaa obboloota koo. Maali yaadni garaa isheen akka isheen geeddarattu kun Waaqayyo yeroo isheedhaaf kenne gaala mootummaa ishee dhiiftee barsiisa hamminaa sana dhiiftee gara yaada Waaqayyootti akka deebitu gara barsiisa Waaqayyootti akka deebitu yaada garaa geeddarannaa kenneef. Dubartiin kun itti fayyadamteertoo jenne hin fayyadamne hin dhiifte jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyo gooftaan tarkaanfii itti aanu akka fudhatu dubbate. Maaliif yeroo kenneeraaf itti hin fayyadamne yaada garaa geeddaradhu jedheen itti hin fayyadamne. Kanaafiyyuu Waaqayyo yaada garaa geeddarannaa akka godhannuuf yeroo nuu kenna. Yeroo nuu kenname sanatti garuu yoo fayyadamuudhaa baanne yoo nuti yeroo sanatti yaada garaa keenyaa geeddarachuudhaa baanne Waaqayyo tarkaanfii namarratti fudhachuun isaa hin hafu. Maal jedhe Waaqayyo dhukkubaan rukutaa jedhe. Argitee hin diddekaa yaada garaa geeddarachuu dinnaan dhukkubaan rukutuudhaaf ka'e Waaqayyo. Warra ishee wajjiniin ejjan duukaa buutota ishee yookaan ijoollee ishee dabalatee Waaqayyo gooftaan warra ishee wajjiniin iyya rakkina guddaa keessa nan buusa jedhee ijoollee ishee yookaan warra ishee duukaa bu'an immoo nan ajjeesa jedhe Waaqayyo. Maaltu fide kanoo jenne yaada garaa geeddarachuu diduudha. Yeroo Waaqayyo gooftaan nuu kenne sana yeroo Waaqayyo gooftaan akka yaada garaa keenyaa geeddarannee isa wajjiniin jiraannuuf yeroo inni nuu kenne sanatti yaada garaa fayyadamnee yaada garaa keenyaa geeddarachuu dhiisuun kanatti nama geessisaa jechaadha. Har'as dubbiin kun hin hojjeta hoo jenne eeyyanni hojjeta. Maaliif jennaan dubbii Waaqayyoo jiraatadha. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Dubbii Waaqayyoo expire date hin qabu. Yeroon irraa hin darbu. Bara baraan humna qaba waan ta'eef. Egaa dubartii kanaan akkan erga jedhee waldaa kanaan immoo maal jedhee Waaqayyo? Waada Waaqayyo isiniif galee immoo saba hundumaa irratti aboonan kennaa fedhe. Isa moo'u sanaaf jedhamu. Isa moo'u sanaaf. Gaala mootummaa kana kan moo'atu, hejja kana kan moo'atu, rakkina kana kan moo'atu, isaan kana hundumaa kan injifatu saba hundumaa gubbaatti aangoo yookaan aboonan kennaafidha. Kun immoo warri mormituu Kiristoos moo'atan Yesuus wajjin guyyaa dhumaa during the millennium age
saba hundumaa irratti aangoo akka isaan qabaatan nu hubachiisuudhaaf kana jedhe jechaadha Yesuus Kiristoos. Kanaafuu nu ilaallate jechaadha ergaan kun irras waldaa tiyaatiraa qofa miti kan keenya. Sababni isaatiyyuu namni gurra qabu isaa hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedhamee barreeffameera. Waldaan jedhu waldoota kiristaanaatiin jedhu. Waldoota kiristaanaa kanaan dura turan kan amma jiran kan gara fuulduraatti jiraatanis isaan kana akka dhaga'an Waaqayyo Gooftaan ergaa kana xalayyaa jaalalaa kana nuuf barreesse namaa barreesse jechaadha. Kanaafiyyuu obsa qabaachuun, amantii qabaachuun, jaalala qabaachuun, namoota gargaaruun, hojii gaarummaa kaleessa hojjechaa turre caala iyyuu itti jabeessinee hojjechaa deemuun keenya Waaqayyo biratti galmaa'ee jira. Waaqayyo waan gaarii keenya qofa galmeessee isaa ammoo akka nuti yaada garaa keenyatti geeddarannu barbaada malee hin dhiisu. Yeroo yaada garaa geeddarannaa nuu kenna Waaqayyo Gooftaan. Bolees boleettii warra kana dhaggeeffataa jirtan Waaqayyo yeroo yaada garaa geeddarannaa namaaf kenna. Yeroo sanatti yoo fayyadamuudhaaf baanne garuu Waaqayyo tarkaanfii itti aanee jiru fudhata. Otoo Waaqayyo tarkaanfii itti aanee jiru hin fudhatin, otoo Waaqayyo murtii itti aanee jiru hin murteessin yaada garaa keenyaa geeddarachuun baay'ee barbaachisaadha. Gara Waaqayyootti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Sirratti argadheeraa jedhee Waaqayyo Gooftaan ilaa amantii qabdaa, jaalala qabdaa, obsa qabdaa, nama gargaartaa, hojiin kee sirumaa bareedaa ta'aa dhufe garuu dubartii Izaabel kana of gidduutti qusattee hin ifanne, hin dheekkamne, hin sirreessine, tooran galchine, barsiifni kee soba dogoggora barsiifte jettee kallattii waan hin qabsiifneef jedheetu Waaqayyo Gooftaan dubbate waldaa kanatti. Kanaaf Izaabel kanaaf yaada garaa geeddarannaa kennee ture Waaqayyo. Yeroo yaada garaa geeddarannaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo addunyaa kana hundumaaf iyyuu yeroo yaada garaa geeddarannaa kennee jira. Istiin na'u hangarraatti iyyuu yeroo yaada garaa geeddarannaa namootaaf kennamee jira. Yeroon kun yoo dhume garuu namni murtiitu isa eeggata, badiitu isa eeggata. Warri Yesuus Kiristoos amanatan garuu jireenya bara baraatu isaan eeggata. Trinity Media Network toora miidiyaa kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akka isaan subscribe godhan nu jajjabeessaa. Like, comment gochuus hin dagatina. Yaada keessan saanduqa jala nuuf kaa'a, nuu barreessaa. Gaaffii qabaattan nutti himaa. Yeroo nuti barsa kanaa gadi dhiifnu akkasiin beeksisuun isaa akkasiin bira ga'uuf immoo mallattoo beedaa tuqaatii ol kan jedhu irra kaa'a. Yaada keessan waan nu qoddaniif Gooftaan isin haa eebbisu. Trinity Media Network for Holistic Ministry.